السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردوتا كينيا وندكيسانو بغانا غانو جراتن فياق عبداني جروف جريني كيسان هالك اللين سامال فكاتا نغا كوتي غالة ربي كبجمتوتا هردوتا كينيا غويا كاليسا نمون دنيا دا كيسان كرا كومنتي تيني يرو لالو چادا باياك غمداني جرتن اسين قوفو سونتاني هاتي سابونتو لي باياك غمداني جرتو فيديو اسين غويا هر آسني بغاديس تسان رتي أرغي جرا كبجمتوتا هردوتا كينيا Kenya hedduu akka gammadaniirtan arginee jirachaadha garanumaan nullee anillee gara kiyyaan baay'ee gammadee jira caaltuun yaani argamuu qofa osoo hin taane isinitti mul'achuun baay'ee dasna jedhee jira garanumaan namoonni hedduun ammoo gara koomentiitiin waan addaa isaan dubbataran keessaa tokko bakka caaltuun itti dubbattutti viidiyoon maalii fi muuziqaan galee sababni maali maal kan jedhu ture jechaadha. Sababni muuziqaan galeef kabajamtoota hordoftoota keenya yeroo isin dubbattu san jechaadha maayikiin xiqqoo rakkina maayikii yookaan maayikii rakkoo waan qabuuf saalentii wannan sun guutuun saalentii ta'eera jechaadha. Niif sagalee malee akka ta'u taasise jechaadha. Kanaaf namoonni koomentii nama gara 4-5 akkas yeroo laalu ammallee shiratu jira sababni wanta mucayyoon sagaleen dubbattu sagalee isii maaliif saalenti godhanii maal ka jedhu namoonni hedduun namoonni gara yaada kennatan hedduutu jira jechaadha. Hundaafuu kanallee kan sirreessinuu akka ta'e garanumaa isin beessa. Hundaafuu kabajamtoota hordoftoota keenyaa baga gammaddanii isin jedha ammallee irra deebi'ee jechaadha. Garanumaan baga gammaddanii isin jedha isin qofa osoo hin taane ati sabboontuullee baga gammaddee warroonni mucayyoo tana soqaa turtan guutuun jechaadha. Warri halkanii guyyaa mucayyoo tana soqaa turtan guutuun keessan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Garanumaan warri mucayyoon bira turtellee garanumaan galatoomfachuu ni barbaada. Galatoomaa isinillee ulfaadhaa kabajamaa jedhaan jechaadha maqaa kabajamtoota hordoftoota keenyaatiin. Erga kana jedhee ka'een booda kabajamtoota hordoftoota keenya yaada wayii isinii qabachaadha caaltuu irratti namoonni caaltuu irratti gaafii qabdan gaafii keessan akka gaafattan anillee caaltuu qabadhee isinii dhufuuf waan deemuuf jechaadha. Mee caaltuu namoonni gaafii addaa gaafachuu barbaadan gaafii addaa yeroo jedhu gaafiin caaltuu gaafachuu dandeessan garanumaan waa'ee isii irraa akka hin gaafanne barbaadeeti waa'ee badiitii isiitiin waa'ee nuutii wal qabatee haadha sabboontuutiin wal qabatee gaafilee ijoo jettanii ni yaaddan tokko jechaadha. Mee akka gaafattan garanumaan isin affeera jechaadha. Gaafilee isin gaafattan kana fuudhee isii gaafadhee bifa viidiyootiin isinii dhiyeessa jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Yoo san isinillee shakkii keessa jirtan jalaa ba'uu dandeessanii namoonni biyya kana keessa ta'anii biyyoota biraa keessa ta'anii illee shakkii hagadhaalli ammallee warroota atta amummatanaayyuu shakkii wayii qabantu jira warroonni sunni illee shakkii kana keessa akka ba'aniif jechaadha. Mee gaafii dhuunfaa isii akka hin gaafanne garanumaan isin gaafachuu barbaada. Gaafii dhuunfaa isii jechaan eessa dhalatte eessa guddatte ati maali hojiin kee maali osoo hin ta'in caaltuu waa'ee badiitii isii kanaan wal qabatee wanta silaa gaafachuu qabdan yoo jiraatte viidiyoo kana jalatti koomentii akkanaa barreessitan garanumaan isiniin jedha. Viidiyoo dabree kan isinii gadhiisisan irratti illee namoonni hedduun yaani viidiyoo san irratti akka hedduu gammadaniitan karaa koomentiitii yaada koomentii isin kennatan irratti argee jira. Anillee baay'ee gammadee jira isinitti agarsiisuuf akkuma dura isiniin jedhisan jechaadha. Amma ammoo gaafiilee hanga isin badde waan yaani isinuun beektan jechaadha. Gaafii muraasa akka gaafattan abdii isinirraa qaba. Gaafii murtaa'aa ta'e gaafii muraasa caaltuu gaafachuu warri barbaadan yaani waan akkanaan nu jedhi jettanii yoo na gaafattan jechaadha. Gaafii dhimma dhuunfaa isii waan hin ta'in jechaadha. Gaafii dhimma dhuunfaa isii waan hin ta'in gaafii hanga isin baddee kana gaafa isin manarraa baddee yaani waan silaa gaafachuun malee warri gaafachuuf fedhii qabdan akkuma viidiyoo kaleessa isinii gadhiisa irratti namoonni hedduun gaafilee garagaraa gaafilee muraasa argaa ture jechaadha. Kanarraa ka'ee anamma viidiyoo kanaayyuu akka isinii waraabuuf kan ka'e jechaadha. Kanaaf warri caaltuu waan gaafachuu barbaadan waa'ee badiitii isii kanaan wal qabatee jechaadha. Kun carraa isinii kenninee jirra gaafachuu dandeessanii
erga isin gaafattanii koomentii keessan dubbisee gaafilee murtaa fudhatama qabu jechaadha fudhadhee isinii dhiyaadhaan jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kana garanumaan kuno warri caaltuu waa gaafachuu barbaadan warri waa gaafanna jedhaa turtan telefoonaan illee nu qunnamsiisuu warri jedhaa turtan telefoonaan yeroodhaaf isin wal qunnamsiisuu hin danda'u. Gara fuulduraa wal isin qunnamsiisa. Kanaaf amma wanni isin godhuu dandeettan caaltuu irraa gaafii akkanaa qabnaa gaafii akkanaa nu gaafadhuttanii viidiyoo kana jalatti koomentii warri barreessitan koomentiin keessan gatii qabaa isii gaafadhee viidiyoodhaan waan isin gaafattaniif waan isin jettullee akkasitti qabadhee isiniif dhiyaadha isiniin jedha. Kana ammoo namoonni tokko warra na bilbiltanii WhatsApp fi imo fi karaa Facebookaatiin illee dhuftanii na bilbiltanii amma sa'aatii kana caaltuun eessa jirti sibira jirti moo warra biraa dhufte san bira jirti moo warroonni jettan na gaafattaniif jechaadha. Kunoo ammaaf na bira hin jirtu warruma biraa baate san biratti erga achitti deebite jechaadha. Achitti deebitee jirti. Sa'aatii an fidaa jedhee akka fidan abdii guddaa qaba. Gaafilee isin gaafattan kanaallee sababeeffadhee ammas irra deebuudhaan mana kiyyatti waamee gaafii garaagaraa gaafadha. Gaafii gaafadha jedhee abdii guddaa qaba koomentii keessan irratti hundaa'e. Kanaaf koomentii yaada isii irratti qabdan akka bifa barreessitanii akka nu ergitan garanumaa isin gaafanna. Kanaaf maatiin biyyaallee dabalatee kan biyya kanaallee warroonni badiitiin caaltuu yaaddoo isinitti ta'e guutuun kun yaaddoo keessa lafa kaa'attanii jirtanii mucayyoon akka nagaan jirtu argitanii jirtanii waan hafe ammoo gaafilee amma gaafadhaa isiniin jedhe kana irratti waan isin gaafattan qabadhee kan isinii dhiyeessu ta'a jechaadha. Garanumaan ati sabboontuulee baggammaddee sababa mucayyoo tanaa isinillee nama hedduu walloltee nuunillee walloltee namoota hedduu walloltee inshallah yoo nu gara kiyyaan jechaadha an gara kiyyaan sabboontuutiin wallollee durallee dubbiin barbaannee haasaan barbaannee jalumaa dhiyeessaa ture malee jechaadha hanga rakkoon kunniin guutuun uumame jechaadha. Maaliif namni kun dubartiidha ittiin morkuun hin barbaachisu dubartiin takka yoo dhiira dhoofte dhiirri sun jalumaa yoo dhiyeesse malee akka dhiiraa as deebi'ee dhawuunillee ittillee dubbachuunillee sirrii miti nama qaanfachiisa. Kanaaf garanumaan ati sabboontuulee bagammadde jedha. Garanumaan amma dubbii biraa tiitti wannaa jechuun duratti jechaadha. Nuuf isaanillee akka nuuf fixan barbaada jechaadhaan gara kiyyaan mucayyoo tana bakka amma isiin jirtu tana fuudhee mana isii akka geettu fedhii qaba jechaadhaan. An fedhii qaba. Kan ammoo isiinillee ka fedhii qabdu kan waliinuu laallu jechaadha. Mucayyoo tana si fuudhee achi geessuuf namittiin warri isiin bira turte san osoo hin ta'in annatu silaa geessuu barbaada jechaadha mana warra haadha sabboontu. Kanaaf garuu rakkoo jidduu teenya jirtu waan hin xumuramneef kun ta'amuu hin dandeenye. Gara fuulduraa immoo akka ta'amu abdii guddaa qaba. Mucayyoo fuunee si bira geessu ammoo dhugaan jirtu mucayyootti namoonni hedduun kan mucayyootti aaranillee ni jiranii bifa koomentii viidiyoo kaleessa gadhiise san irratti jechaadha. Namoonni mucayyootti aaranillee dhugama aartanii garuu akka raasaa teennees laallu san osoo hin taane rakkoon jiru ni jira. Rakkoon jiru isii birallee osoo hin taane bakka jirtu ni jirti jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kana gaafilee isin gaafattanitti irratti anillee isinii dabalee isinii gaafadhee kan waan sanillee haqa san baruu dandeessan jechaadha. Maaliif namoonni tokko amma waa'ee isaanii hin dubbadhu jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kana isiniin jenna warra yeroo biraa walitti dachaa rabbi nu haa taasisu. Wanni har'a qabadhee isinii dhufee kun garanumaan bagammaddan erga isiniin jedhee ka'een booda gaafii waa badiitii caaltuutiin wal qabatee gaafii silaa isii gaafachuu barbaaddan kun akka gaafattan carraa isinii kennee jira. Gaafadhaa isiniin jenna. Haati sabboontuutuuf isin maalirra jirtan warra jettan akka nu xumuran dubbii kana akka jaarsummaadhaan nu xumuran fedhii guddaa qabaan isinillee akka fedhii qabdu abdii qabaa namni dubbii irraa haasaa irraa hajaa qabu waan hin jirreef jechaadha. Nagaan ni xumuran jennee abdii guddaa qabna. Mucayyoon ammaaf na bira hin jirtu mana dura fuune achitti deebisne achirraa immoo mana haadha sabboontu akka deebtu fedhii qabaan
an fedhii qaba. Kan isiniin jenna yaadota hedduu kaka'ee yaadonni kakka'aman sunniin maal akka ta'u gara fuuldura kan wajjin laallu ta'a jechaadha. Garamaan namoonni nutti aartanii keessattuu natti aartanii baay'ee natti mufattanii waan akkana sirraan eegamu dalaguun qabdu maal jedhaa turtan jechaadha. Hundi garanumaan warri natti mufattan garanumaan dhiifama naa godhaa isiniin jedha. Kan isiniin jedha yaada isiniif baay'isuun barbaanne warri viidiyoo jaalatan laayik godhaa. Yaada keessan karaa koomentiitiin nu barreessaa isiniin jedha. Jedhaa kun hundi morkarraa dhufe kun hundi yaani osoo namni tasgabbiidhaan waliin haasa'e kun hundi dhufu ture. Kan isiniin jenna warri viidiyoo jaalatan laayik godhaa. Yaada keessan karaa koomentiitiin nu barreessaa isiniin jenna. Nageenyi Rabbii bakka jirtanitti isin biraa jiraatu.